Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota chaanaala keenyaa har'aallee barnoota bareedduu takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Har'a barnoota har'aa keessatti jechuudha akkaataa toonii bilisaan itti argachuu dandeessan toonii lama jechuudha. Bilisaan akkamitti akka argachuu dandeessan badhaasa tooniidha akkamitti argachuu akka dandeessan gaaffii adda addaa yeroo airdrop taphattan isin waan barbaachisu akkamitti akka argattanii bilisaan toonii keessan toonii lama argattanii kafaltiiwwan adda addaa kafaluu akka dandeettan wajjin ilaalla jechuudha. Viidiyoo hanga xumuraatti daawwadhaa. Jalqaba namoonni chaanaala kiyya haaraa taatan yoo jiraattan chaanaala kiyya subscribe gochuun eegala. Amma kallattumaan gara viidiyootti isin dabarsaa hanga dhumaatti daawwadhaa. Tolee jalqaba maal gootanii toonii keessan dibantanii toonkiippar keessan erga bantanii booda jechaadha. Sarchi gootanii toonkiipparii keessan bilbila keessan irraa toonkiippariin keessan isa kana dibantanii sana booda gubbaa irratti iddoo qalama diimaa nama agarsiisa kana jechaadha. Iddoo siitingii kana kilik gootanii yeroo tokko ni cuqaastan jechuudha bakka maqalamaan irra mare kana. San booda gara dhumaatti gadi deemtan jechaadha. Dhumarra toonkiippar ka jedhu dhumarra mallattoon toonkiipparii kana maqalamaan irra mare kun hin jira. Isa yeroo hanga 7-8 kilik gootan jechuudha. Irra deebitanii tuttuqtanii jechuudha. Hanga inni waan haaraa isinii fidutti san booda fuula kana isinii fida. Development menu isinii fida jechuudha. Development menu kana turn on gootan jechuudha. Ofii jira amma on gootanii yeroo tokko on gootan jechuudha. Haalaan argitan kanaan sana booda duubatti deebitanii gubbaa irratti amma mallattoo amma kilik irra godhe kana isinii dhufa jechuudha. Kun amma akkanumaan irra taa'e malee baalaansii kiyyaa miti. San booda jalatti jechuudha add wallet ka jedhu jira. San booda haala kanaan isinii dhufa. Amma dhumarra gadi deemtan jechuudha. Dhumarra gadi deemtanii testnet account ka jedhu jira. Testnet account kanarratti yeroo tokko ni cuqaastanii kilik irratti gootanii. San booda testnetii keessan haala kanaan erga cuqaastan jechuudha. Feesii isin gaafata jechuudha. Feesii isin gaafata. Koodii yookiin immoo dijiitii yookiin immoo lakkoofsa yookiin immoo jechoota asitti barraa'an kan dura toonkiipparii yeroo banattan galmeeffattan sana asitti hundasaa hamma haala nama galmeesse kanaan ni galmeeffattu jechuudha. San booda kontiinuu jettaniini amma paaskoodii isin gaafatanii galchitu. Haala kanaan isin dhufa amma ni moggaastan jechuudha. Testnet waaletii keessan maqaa feetan kennaa fi amma maajar jedhee barreessuu isin waan feetan jechuu dandeessan waan barbaadanii galmeeffachuu dandeessanii ana maajar haa jedhuuni. Akkuma argitan amma baalaansiin kiyyaa as bira duwwaadha. Amma as keessaa bahee jechuudha teelegiraama bira deema. Teelegiraama kiyya haa banume yeroo tokko. San booda iddoo sarchii kanatti ni barreessa jechuudha. Test giver toon jettanii barreessanii test giver toon boot jettanii barreessan jechuudha. Achi booda calqaba irratti interfeesii kana isinii fida kan amma qalama magariisaan irra mare kanarratti kilik gootu yeroo tokko irratti cuqaastu. Sana booda start ka jedhu irratti gara gadiitti jechuudha booticha ni cuqaastanii kilik irra gootu jechuudha. Sana booda get to toon in testnet jedha. Testnetii keessan keessatti toonii lama receive godhadhaadha fudhadhaa jedha. San booda haala kanaan isinii dhufa. Kilik irratti gootan jechuudha. Testnetii kan amma qalama xiyyaan agarsiisa kanarratti yeroo tokko ni cuqaastu. San booda suuraa kana naa fida. Barreeffama gurguddaa qubee fi lakkoofsa irra jiru hunda odoon taane kan sarara irratti barraa'e jechuudha. Sarara jallataa diriire kanarratti barraa'e sana qubee sana as gara gadii kanatti barreessitu jechuudha. Jalatti barreessitanii yoo isiniif hin galle immoo kan biraa ergisiistu jechuudha. Nama asitti barreessa jechuudha. Iddoo duwwaa kanarratti ni kataba jechuudha waan asirra barraa'e sana. San booda erga barreessitan jechuudha enter wallet address jedha kun wallet addressii keessan bira deemtanii fakkeenya amma inni isinii kenne kanaan jechaadha. Achi biratti deebitan jechuudha. Amma isa duratti achitti barreessine sana jechuudha. Isa maqaa itti moggaafattan san toonkiipparii testnetii san biratti deebitan jechaadha. Kunoo amma testnetii sana biratti deebi'ee jechuudha. As biraa adreesiin kiyya kunoo zero balance ka jedhu kana biraa kooppii godhadha jechuudha. Amma kooppii godheeti achitti paste godheetti ergaa jechaadha. Test giver toon bootii kanatti ergaa jechuudha. Send itti godha amma. Kunoo haalumaan argitan kanaan jechuudha. Fudhadhee jira amma toonii lamaan ergeeti jira. Baalaansiin kiyya dura 0 ture. Daqiiqaa 2-3 ni eegdanii hanga daqiiqaa 30 ta'uu danda'a. Daqiiqaa 15 ta'uu danda'a. Achi booda toonii keessan biratti yoo deebitan jechuudha. Kunoo amma dura 0 ture $10 jechuudha. Toonii 2 akkas naaf kenneeti jira. $10.55 qaba jechuudha. Baalaansiin kiyya amma haala amma argaa jirtan kanaan jechuudha. Kunoo as biratti akkuma argitan fudhadhee jira. Transakshinii keessanillee cheek gootanii keessa seentaniitii ilaaluu dandeessanii adreesii kamirraa akka isinii dhufe maal
as biratti isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf haala kanatti fayyadamaa. Waan isiniif hin galle yoo jiraate immoo description boxii keessa Telegram kee jiraachuu gaafachuu dandeessu. Koomentii illee naa barreessuu dandeessu. Kanarraaf jenne kanuma horaa bulaa deebanaa.